Muuziqii kan waggaa guutuu baradheefime maastarsiif digirii baadhannee kana biratti baadhannee gadi buunee muuziqii ganda bulchina. Akka akaakayyuu kooti akka baabayyuu kooti kun tasuma hin ta'u. Yeegurba maa inni innati erga ala dhuftuutiiti calluma deemtaa eesiidha dhaara inniti caraan dhugu maa inni maal taatan. Mangistii namni baratee hundinuu akka biiroodhaa bahee ganda bulchu jedhe. Garee maal inni hafee nama barate. Biiroodhaa gadi buunee kun hoosichi kana baannee nuyi immoo gadi buunee hojjenna jettanii yaaddanis. Hojii taanis nu taatu. Amma waan namatti kolfan kun mataa itti wal baxaabbatuu lama. Na dhukkubaa boriisaa. Amma kolfa namatti kolfan. Ilmoon abbaatti galtee waa'ee mattu kan beesan itti makke. Dhuguma humna dhuguma beekaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah gooftaa kana dhaggeeffatu. Hin gammadatan jechuudha. Shukuraan alfa qubatee haa ga'u. Hin gammadatan isin. Shoo. Afa. Mootummaan amma warri aanaa irraa gadi bu'aatuma uummata keessa dhaqaa achi taa'aati hojjedhaa jedhee. Hojjedhaa jedhee jettanii isaa. Aanaa gandatti gadi bu'ee hojjeta. Bulchaa ittaanaa ta'e nageenya milishaa ta'e kan duriitti. Akka bara isin hojjettanuutti. La ilaha illallah. Guddate ilaahi inni nu waggaa meeqa rabbii kadhataa turre isa kana la. Nutti moo? Hojiin ganda jira. Isin nattanii garaadhuma ofirra garagalchitanii isa kana keessa waan jiru. Maal jettan abbaa kun ani ilmoo keessanii miti. Karaa dhufee kun bishaan nuti gaafanne, ibsaan nuti gaafanne, daandiin nu gaafanne, barnoonni nu gaafanne, fayyaan nu gaafanne, alana nu deebi'uuf ofii jettanii alana nuuf fidanii dhuftu. Isa kana inni nu waggaa meeqa qorrifataa turre. Mangisti hin hojjennu. Hin hojjennu. Ilmoo kan koo maa hin da'inatti. Hin hojjennu. Simmoo kanarratti yaada kana fudhattu taanaan. Ifnee baana. Si kuteen si gata. Maaliif? Kanaaf waan mootummaan kana gadi fide kana afaan kee qabiitii uummata keetii. Ani kan waggaa meeqa baradhe abbaa dhaggeeffadha. Kan waggaa meeqa baradhe waggaa 20 maastarsii digirii baadhe. Kana baadhe. Kan baradhe. Horii keessan xuruurfattanii akkana hunduu waan dhufne. Amma barumsa ga'eessotaan baradheen qabu barumsi kee. Maarree isaan ijoollee. Hojiin hojjetan isaan digirii qabanii maastarsii qabanii isaan dooktara gandatti gadi hin bu'anu. Boqqolloo kan qotu nuyi xaafii kan qotu nuyi buna kan oomishu nuyi. Waan mootummaan achii gadi buuse hunda isaa waan samii gadi jiru waan dachii ol jiru kan hojjetu nuyi katamaa ta'anii isaan gabaasanii nyaachuu baranii hin hojjedhu. Deddeqee nyaatu. Bajiyaat, salaam alaikum. Bajiyaat. Waalaikum assalam. Bayyaadha. Akkam. Baga gammaddanii. Maanan sobba haara. Misiraachuun sinii fidee dhufe. Maan didaa? Abbaa keessan. Haadha keessan warra dulloomanii humna dhabane bira dhaabbadhaatii geejjibaanii masafaraadhaan hin miidhinaatii bakka jirtanutti qaqqabaatii waan jarri barbaadan bu'uuraalee misoomaa hunda jettammoo barnoota fayyaa hawaasummaa hunda isaa iddoo tokkotti mootummaan gadi bu'aatii abbaa keessan abbaa dhimmaa bira dhaabbadhaa jedhe gaara. Gammachuu kana caalu maaltu jira? Gurbaa kurrigee kahiriyaa dhaga'u. Gammachuu kana caalu maaltu jira? Nuti kana booda dhaggeeffadhaadha. Kana booddee ilaa isin bira dhaabbannee ibsaa qabdanii akkasumas immoo barnootaan ijoolleen keessan gambarataan walitti dhufeen isin immoo uummataa wajjin qabdan maal nageenyummaan keessan gama nageenyaatiin nagaaf milichaa jedhamee dhufama. Gama hawaasummaatiin hawaasummaa jedhee dhufu. Gama diinagdeetiin bu'uuraalee misoomaa jedhee dhufe kana booddee diinagdee. Isa gurbaa sibiijii tokko wana kana keessaa mootummaan isinii wajjiniin fidee wal nu qixxeesse jettee munna gaziiraa irraa baate. Ilaa dhaggeeffadhaa jalqabuma waajiruma gaafa wajjin hojjennu gurbaanni keessan inni sun rakkina qaba. Nan beeka. Sinii galee ilaa jalqaba maaliin jedheenii ture abbaa kee bira dhaqii deeggariinii kun waan gammachuudhaa dhiisii jedhee yaada kana itti ibsee dadhabe
Amma akkanaa hojjettu hojiidhuma kana iyyuu hojjettudha gadi bu'ee uummataa wajjin hojiin hojjettu jette. Isa waa'ee garaadhuma isaati isa yaachise natti fakkaata. Borcii afuufaa deemuu malee waa tokko wanti inni bakka hin jiru naa gorsiiti. Hojiin hojjedhu andeemeen kan koo barbaadda dadhaa bahe. Ila hojiin kun hojii eebbifamaadha. Hojiidhuma xireef baatanii hin jedhin gorsi. Ilaa dhaggeeffadhaa. Gorsi. Dhaggeeffadhaa sheekidhaa. Ilaa baadiyyaa jechuun turreerraa marga simbiraa baane. Turreerraa mee maal jechuudha kun? Dhiingitti simbiraa baanee har'a isinitti deebi'ee haadhaaf abbaa koo hin deeggaru biran dhaabbadhu kan jedhu abaaramaadha. Ufumaafuu akka wallaaluma kootti sheeki isin gorsuuf miti. Akka wallaaluma kootti abaaramaadha jedha. Wallaaluma hamma isinii hiriyaa akka keessanii qabaachuun iyyuu gaariidhuma ta'e qabaati naa gorsaati. Ilaa mangistiin keenya immoo kana nuuf hidhuusaa. Wallaahi isiniin jedha. Waanuma barakawuma bareeda wajjin. Ilaa yoo isa dhugaa ta'e duri zabana mallasaa iyyuu mallasa maal jedha seetan. Qotee bulaan tokkoof dooktarii tokko anaa qixxee dhalachuu iyyuu waraqaa tokko gaafa filannoo waraqaa tokko naa buusuu jedha. Hadda immoo yeroo mootummaa keenya geessinee achirra keewwan inni immoo yeroo sanallee haasaadhuma qofa dhageenye hadda immoo yeroo kun agbaariidhaan dhufee akkana nuu ta'ee jedhu. Wallaahi ilma rabbii eebbise kana jechuudha. Rabbiin dabalee hammallee darajaa guddaa isaaf kennu biddeena isaa rabbiin hayabbisuu fi isiniif illee rabbiin hayabbisu. Ila waan dhufe kana immoo rabbumti dhugaa nuuf taasisu. Ila ijoon qalbii godhadhaati uummata keessanii wajjiniin gadi bu'aati hojjedhaame. Hojjedhaa gadi bu'aa nuti siqaati waan nu dubbannu nu dhagaati. Maal isa himaattanii dhiifama naa godhaati sheek. Gadi bu'aa iyyuu hin jedhamu. Ol baha gandatti ol bahaa jedhedha mootummaan. Ol baha. Ol bahuudha malee kun. Ila yaadacha mootummaa yaadeere naa galeedha. Dhageessanii gandatti ol bahaa jedha. Ol bahuu jechuun nama of yaadate tuyyi ol bahee jedhama. Sinii galee rabbiin ol isaa baasu amma nama bakka itti dhalate yaadate. Sinii galee maal keessa akka ture. Sinii galee diinagdee haadha isaa diinagdee abbaa isaa nama yaadate tuyyi ol bahee jedhama. Buluunis bulchuunis ganda jedha. Ganda bulanii. Ganda bulanii. Ganda bulchanii abbaa ofii haadha ofii kana caala maaltu jira abboo gammachuun. Abboo kun rigee kan hiriyaa nama ilma koo. Yoo wani wandattiin afuuftuu waajjira kooyi tokko immoo faazarii faa biratti haasaa geessisetti. Dukkaatee dhufti. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaaddoollee carraa jiruutiin sin dagaaddu. Itti macaan maatii fettike kanaan baadiyyaa. Kadir, salam alaikum. Baddaatti si agarra. Akkam? Nagaadhaa? Jirtaa? Maal haasofte booti sheekii tidhattee? Gufattee kaa'ammas immoo. Kana jibbaaraan itti filasaati. Ilaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Abbaa kee bira Woman nagahun qabu waan kana woman nagahun qabu. Dhaggeeffadhu. Ta'aa banee huummoo fixanee tabbadaa kanee biyyoo lixanee dachee lixanee si barsiisanii nana dilattee isaanitti akkana afaan ol godhattee haasoftaa. Kottu mee dandeetee haasofna waan asiin haasa'uun qaba. Kottu. Koyyatamma yaada kana gowwaa amtuu akkam lafa kaatee fudhatte. Elaa Kadiroo waan siin galiin tokkotu jira. Maal jetti seeta faranjiin ati nama barate gaa nama barate jedhee yaada. Tiinki giloobaalii akti lookaalii jetti. Akka addunyaatti yaadi akka naannootti hojjetta. Sii galee akka addunyaatti gaafa yaaddu akka naannootti hojjetta. Kana jechuun bu'uurri dhala namaa ganda baadiyyaadha. Sigalee tokkoffaa jalqaba irratti waanan sitti himu keessaa jechi siin galiin jirutu jira. Sigalee gandatti gabbu'uu jecha jedhu sana dhaabii. Yoo waliin hojjenne biyya kana milkeessinaa ta'e jecha kana dhaabi. Mootummaan wanti inni waan kana gadi buuseef biyya kana ijaaruudhaaf diinagdeedhaan saayinsii fi teeknooloojiidhaan misoomaan biyya keenya cimsuudhaaf qonnaan bulaa cimsuudhaaf waan kana gadi buuse mootummaan. Kanaafuu hamma kallattiidhumaan gara qonnaan bulaatti ol baatee dhaggeeffadhu. Qixxaa wajjin nyaattee, raafuu wajjin nyaattee, bakka inni bulu bultee, bakka inni oolu ooltee jireenya isaa gara fuulduraa dammatti jijjiiru. Digiriin ati maastarsiin ati jettee dubbattu obboleessa koo yoo uummata keetiin hin tajaajilne, yoo haadhaaf abbaa keetiin hin tajaajilne, homaa gonkumaa gatii tokko hin qabu, faayidaa tokko hin qabu. Digirii maastarsii kanati jettu yoo lafa abbaa tamaam, lafa abbaa maccaa, lafa abbaa diggaa, lafa abbaa furdii keessa dhaabattee
boottii kaa'attee wajjin dhaabattee achi keessatti dhaabattee an digirii fi maastarsiin qaba yoo jettee gaafa sana gammachuu sammuu kana caala maaltu sitti dhagahama gaafa sana uummata kee taanteetta gaafa sana haadhaaf abbaa kee taanteetta na dhaggeeffadhu gaafa sana biyya keetiif jiraatteetta biyya keetiif seenaa keessatti gaafa sana gammachuun addaa sitti dhagahamu qaba. Ishii gaabboleessa koo edda moo kanaa ol nu baase sittii sana immoo akkam goona si bukkeetti jennu sana. Kaayyoon jalqabaa mootummaa hanna balleessu. Isa waan akkanaa jettuuf immoo mootummaan hunda isaatti yaadeera ati ofii keetii gowwoomte akka argite naasayin mindaanis dabalameera parsantiidhaan gatii teessoo gatii maalii jedhee mootummaan hunda isaa caree lafa taa'ee dabaleera kanaaf gonkumaa yaadde. Abeet kun hamma yoowwanaa teessoo kan qabne teenye waggaa hammana. Akkanatti borcii baasnee qabeenya mootummaaf qabeenya uummataa qisaasessaarraadha. Abeet mootummaa, abeet uummataa, hanganaan booda baadiyyaatti galee ataafi naa namni nama akkanatti na hubachiisu hin dhabe. Nama akkanatti na hubachiise na gorsu hin dhabe. Ati aafii naa jedhu kottu baadiyyaatti galla. Kottu baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruu dhayini sindagaadhu ani. Eejee imalli gara baadiyyaatti. Dhaadannoo keessaa kan baranaa adduma buloones bulchoones ganduma. Deega kuyya farrisaa turan mansi fannisaa muka arbaa daraaretti ilma abbaa nabaaretti. Maastarsiin koos digiriin koos hawaasa koo waliin bareeda. Buluunis bulchuunis gandaa. Qirqiddaa miidiyaa kolfaa fi bashannansiisaa.